Booniyeen asiin dura viidiyoo isiit irratti ofumaa isiitii waa hunda taatee namni tokko dura awwala yoo waa balleessu sanii wanni inni balleessaa jiru kun waa ittiin fakkaatu jechuudha. Kana maraa ka fide maaliin jecha namaatiin deemu awwala sammuu ofiitii waan tokko yaadanii wanni kun boruna baasaa, wanni an dalagaa jiru kun sirriidha, wanni kun wayi boruna gaabbisiisaa jettee osoo yaadii waan tokko itti seente jechuudha. Waan tokko eegetti seenan immoo keessaas deemuun ni ulfaataa jechuudha. Tokkoffaa viidiyoo kiyyarratti yeroo hedduu dubbadhee jira. Wanni nam tokko qalbii hin qabdu boonii ati qalbii hin qabdu jedheetiniin dubbadhee jira. Booniyeen ammallee qalbii hin qabdu, qalbii osoo qabaattee qalbiin isiitii taphataa jirti akka ajaa'ibaa kanatti jechuudha. Tokkoffaa hiriyaa isiita gaafa viidiyoo isii tiktookii isiiti firiyaa isii san jala namoonni argitanii kan argin immoo tiktookii isiiti firiyaa isii jala seentanii ilaaluu hin dandeettanii jechuudha. Hiriyummaa ofii ibsachuuf, jaalala ofii ibsachuuf rabbi fi quraana waadaa walii galanii jechuudha. Tokkoffaan isa sanii ka bultii isii abbaa manaa isii jaalatu balleesse. Lammaffaan immoo hoy warra koomantii fi warroota tiktook irraa kunis si fuudha jedhaani isiin yoo dhibbi janajjanu uuma dhibbi kun isii jaalatu isii fuudhutti fakkaata jechuudha. Nama akka Ustaaz Muhammad Bayaan hin argattu jechuudha. Dhibba kana keessa nama akka isaanii hin argattu jechuudha. Amma isaa nagayaan niitii fuudhee nagayaan mana ofii keessa jiraatu innu reefu akkana ji'a lama yoo guddate ji'a lama jechuudha. Odda miidiyaa kanarraa ragaa jedhee akka namaa nagaan mana deebee jiraachuu jammare. Erguma jaartii tana fuudhe miidiyaa kanarraa ragaa jedheetiniin innu sammuu ofiitti fuura haa argatee jiraatuu jammare. Sila miidiyaa booyuu isaa kana araaddemoo immoo ajandaa ummataa gizee maraa isa guutee gizee maraa ajandaa ummata miidiyaa sooshaal miidiyaa irraa isa guutee isa boochisu suusichitti ta'e moo jaalaluma isaattu amma sitti dhagahame waa dhibba kuumantii isii jala mee tiktookii isii jala seenaa laala. Ati na jibbitullee kan na jaalatu dhibbaa. Abbaa manaa koo na deeffachuu baattullee dhiifama jetteetiniin tiktookii fi irra barreessitee suuraa ustaaza fi suuraa ofii maxxansitii jechuudha. Ka ustaaza kana jaalattu maaliif kaleessuma itti yaadin yoo ta'in akkasii jecha wareegama hedduu kafalee waa hedduu ta'ee xiqqaatee arrabsamee maqaan hedduu itti moggaafame sanii maan yaadin kan arra boottee arra qalbiin tante ustaaza si deebisuuf taatu arra niitii isaa tafuudhe tanallee akka isii dhiisee si deeffatuuf taatu silaa ima deebi'a. Isii yoo dhiise malee ani akkanatti wajjin jiraachuu hin danda'u. Maali hay bultiin tapha moo caammaa faashinaa kaan baafatanii kaan irratan seete bultiin taphaa miti bara. Bultiin immoo qaldii miti, jaalalli qaldii miti, taphallee miti jaalalli jechuudha. Akka gaabbituu fi akka gaabbin si dhaga'uu fi akka gaabbii quba of nyaattu kaleessuma sitti himnee jirra jechuudha. Ati jecha namaa fudhattu malee ka warra si fuudhaa dhiisi kan achi ofirraa kana gowwaa ka miidiyaa irra bu'aa oolu siin jedhamani fudhatte namni kalee akkasiin jedha sun har'a bakka sanitti siin argamu jechuudha. Har'aatu dhibbaan dhibbatti gaabbiteetiniin jirta jechuudha. Kanaafuu kaleessuma si himnee jirra osoo hin gaabbine. Boru gaabbiin quba of nyaatta lakki itti yaadi gizee ustaazni kun siif boo'u gizee ustaazni kun si kadhatu gizee ustaazni kun si jaallatu siif jecha du'allee ofii kadhatee jira ka isa dhumaa jechuudha. Addunyaa tanarraa na dabarsii yoo ani fi isii waliin argatini nama jaalatan dhabuun maalii nama taasisaa jedhee waa hedduu reegama hedduu kafalee jechuudha. Kanuma keessa ati diddee siin barbaadu kanarraa hiiki. Anaaf inni waliin taanu arra eessaa baateree ka osoo isii dhiisee isatti hin deebi'a ka jettu moo suusii miidiyaa ummataa godhuu barbaadde gizee maraa jechuudha. Akka ummanni miidiyaa gizee maraa ajandaa godhatu akka gizee maraa inni miidiyaa irraa booyu innu sila hanga maraatu takka ga'eetiniin rabbiin kalutti isa dhaqqabeetiniin erga hintala tana
ربي ولفده intala tana fuudhe miidiyaarra alhamdulillah jedhee xiqqoo ragaa jedhee miidiyaarra manatti deebi'e moo gizee mara miidiyaarra iyyisiisuu barbaadda malee ani jaalalallee namatti hin fakkaatu kun bultillee isa barbaaddetii miti osoo ammallee intalli tun jalaa baate Muhammad Bayaan ankasiidhaamu jecha lamallee ustaaz jechuu ustaaz Muhammad Bayaan ankasiidhaamu niitii ta'e tana gadi hin dhiisin boonii eenarrallee ajandaa miidiyaa si godhuu fi si maraachitee fuultakkatti akka maraattu asfaaltii irratti hambisuu barbaaddi malee bultiishi barbaadde timti osoo bultiishi barbaadde kareessuma yoo ta'e akkasitti duuka boottu sana yoo ta'e akkasitti duuka miidhamtu san wayi abbaan manaa kiyya kun anuma jaalatee akkana ta'a anaaf jecha waa hedduu ta'e abbaan manaa kiyya kana kanarra miidhuun barbaadu abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu hiyyoomnullee rakkannullee galee abbaa manaa kiyya kana qalbii isaa cabde kana gammachiisuu qaba jetteetiniin kaatee galteetiniin isa gammachiista malee eega uummanni miidiyaa marti itti kolfee uummanni miidiyaa marti arrabsee maqaan hedduu itti moggaase gammachuu nama isa jibbuu guutuuf siin barbaadu jetteetiniin kaleessa ni kanarra hiitu malee jettee isaa duraayyuu siif jecha waa hedduu ta'aa jiru lammata irra dabaltee ummata miidiyaa ka qalbii isaa cabse wajjin atillee qalbii isaa lammata cabsite jechuudha qalbii isaa lammata cabsite arrallee qalbii isaa sadaffaa cabsuuf immoo maaliif immoo fuultakkee maraatee asfaaltii irra haboo barbaadde ana sookii yaadu bultii isaa nagaan bultii ijaaratee jiraataa jiru bultii isaanii hin diiginii jedha haadha manaa isaa tafuudha wajjin nagaan haa jiraatu nagaa isaan dhoorgiteetiniin ammallee miidiyaa irra bahee haa boo'uuf ajandaa isaa suusisitti ajandaa isaa kana miidiyaa irra oofuuf barbaadde malee bultii osoo barbaadde durum itti deebita kanaafuu ustaz Muhammad Bayaan osoo isiin waan feete taate niitii tanti taama fuute tana dhiiftee yoo lachuuyyuu nan horadhaa lachuu wal qixxeessaa nan jaaladhaa lachuu na kabajaa gaafa boonii argitanallee gatu jette yoo dhugamaan ka jedha isiinuun sobdi dhugaa sin jaalattu osoo si jaalatte kaleessuma akkana sin gootu namni kaleessa akkanatti ati si jecha ruhaa kee baasuuf qabattoo ofitti hidhattee sila sarrifattee galti lammata wayita akkanatti ati miidiyaa irra boottee isii dhabuun barbaadu jettu san galti namni yeroo kana hunda nikaa hiikaa gaafatee waa takka malee badii takkaan alatti amma achillee niitiin hin ta'u sima jireenya kan keekaati amma rahaan jiraataa jirtu kana battanneessuuf balleessuuf akka nama si jaalatee taati malee ani bultiif ustaaza kana barbaadu natti fakkaatu garuu osoo wanni fedhe galee niitii ta'e amma fuute tana hin dhiisina ustaaz Muhammad Bayaan kuni dhaamsa kee niitii matee san tafuutanii kabajaan miidiyaa irraa booyuu sanuu dhiiftanii arraba namaa yoo isin laayivra seentan xiqqa guddaan maqaa isinii baasu isinii arrabsu san jala miidiyaa irraa ol deebitanii kabaja mana keessa jiraataa jirtanii erga niitii tana fuutanii niitii teessan osoo wanni fedhe galee hin dhiisina yoo booniyee dhugamaan isin jaalattee isinuun sobdi dhugamaan isin jaalattee dhugumaaf bultii isin barbaaddu taate walirraa fageessati isillee jaartii lammataa godhadhaati taanillee osoo hin dhiifne lachuu ol qixxeessaa horadhaa yoo dhugamaan isin jaalattee dhugamaan jaalalti tarii ilmi namaa waan dogongorre hin jiru yoo rabbiin qalbii isii kana jiisee minaalbaata waan rabbiin beekamu qalbii isii onne isii jiisee dhugamaan isin jaalattee dhugamaan bultiif isin barbaadde gargar fageessati lachuu jaartii godhadhaati akkasii hojii jiraadha yookaan ka miidiyaa irraa akkuma kaleessa sanitti yookaan adeeffadhu yookaan na hiikii fi isinitti taphatuu fi ajandaa miidiyaa isin godhuuf yoo ka qalbiin isii feetu taate waan akkasii itti hin kennina ammallee wanti tokko an dubbachuu barbaade haadha mana keessan qaama fuutan kana maashaallah tabarakallah hijaab itti gootanii gaafa awwala fuutanii gaafa ramadaana hijaab itti gootanii fiddanii hijaab eegalga itti gootanii isinumatu islaamummaa gadi fageenyaan nurra barate hijaaba takka itti gootanii maaliif irraa baaftan hijaabni maashaallah tabarakallah irraa bareeda hijaab jechuun kabajaadha faaya hijaabni irraa bareeda hijaaba maaliif irraa baaftan hijaab irraa baasuun qabdan takka itti dirtanii hijaab irraa baasuun qabdan hijaaba itti uffisa jaartii keessan hijaaba itti deebisa hijaabni kabajaadha satiriidha awraa ofii satirachuudha ijuma miidiyaa kanaatiif hin ta'u miidiyaa irraa ragaa jechuun keessanillee xuruu ta'e gizee mara miidiyaa irraa yoo mul'attan booniyeen
maalii fi akka nama akka keessanii waan dhabdeef ammas deebite bakka isin gisee maraan mallee ajandaa isinirra uumti ajandaa miidiyaa isin godhuu barbaaddi kanaafuu haadha manaa keessanillee haqa isin haala hundaa barattutti miidiyaa irra osoo baay'istanii fiduu baattanii hijaaballee itti fiddanillee hijaaba isii itti deebisaa hijaaba irraa bareeda jaartiin ustaaza hijaabatu isin mala hijaaba takka irraa dirtanii takka irraa baasuun immoo sirrii miti hijaaba isii irratti deebisaa jedhaanii kanaafuu rabbiin amrii kulli isiniif haa laaffisu booniyee rabbi isii haa qajeelchu jechuudha yoo dhugamaanii jaalala keessan kaleessa itti mul'atu didee akka itti mul'atu taate rabbi isii haa qajeelchu jechuudha yaqiinan nama gadi dhaabbate yaqiinan jaarsa fiitti bar ummanni yoo isiin amma naamusa godhattee kabajaan ustaaza kana jaalatte nama kalee wal jaalate inuma walitti deebisa laakiin akkuma kaleessa itti taphatuu fi yoo ajandaa miidiyaa godhuuf taate garuu osoo ustaaza kanarraa dhaabbatte yoo maraachitee aspaaltii irra galchuu barbaadde malee ustaaza kanarraa osoo dhaabatte jechuudha yoo dhugumaan jaalatte immoo itti yaaddee waa mara baasii achi baasii as baasii komantii namaa dhaga'u jecha namaa dhaga'u kana ofirra dhiifte haadha manaa isa ta duraatii deeffachuu ni danda'a jechuudha. Akkasii itti yaadi boonii osoo bultii jaarsa jaartii ammallee diideetiniin ustaaza kana ammallee walaan goone yoo dhugaman ustaaza kana jaalatte ammallee qalbii isaa raraasi qalbiin dhiiraa si jaalattee ani qalbii isaatiitiin taphatin jechuudha. Kalee jaalala kan kee onnee keessa qaba ittiin kaasee isaa nagaan jiraataa jiru ittiin kaasin jedha. Kanaafuu egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee karaa kana asin durallee jecha isii feesbuukii isii jala barreessite argitanii jirtanii ammallee jecha hedduu tiktookii isii jala barreessaa jirti kanuma mara maaliif qalbii ta'e ofirra raasta qalbii tantee siraaxoo mustaqiim jedhiiti qalbii tantee gadhaabiti waan tokko irra gadhaabbadhuuti abbaan manaa kan keessiif deebi'aa jechuudha ati naamusaa fi adaba qabaattee jecha namarraa fagaattee ustaaza kana dhugatti jaallatte jechuudha. Kanaafuu rabbiin haa laaffisu ustaazattiin taphatinii jedhaanii gara kiyyaa viidiyoon kee karaa kana fakkaataa hordoftoota kiyyaa waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee hordoftoota kiyyaa.